Sabaahimaan yookiin miidiyaan dalagaa inni qabu keessaa afaan ummata sanii guddisuu, odeeffannoo adda addaatiin ummata dammeessuu, kan dur dabre qaabsisee kan amma keessa jiran himee waan fuuldura ammoo ummanni akka tilmaamu karaa haqaaf. Afaan Oromoo biyya isaa keessatti, biyyatti dhalateef itti guddate keessatti miidhaaf cunqursaan waan irratti tureef biyyarraa gabbahee addunyaa tanarratti bakka barbaadaa ture. Yeroo kana Soomaaliyaan bilisoomuun afaan Oromootis sabaahimaa yookaan miidiyaa argachuun. Soomaaliyaan bilisoomtee hedduun turre. Afaan Oromootiin uummata Oromootiif sagantaa afaan Oromoo tamsaasuu jalqabe. Sagantaa daqiiqaa 5 jalqabe daqiiqaa 30 fi booda sa'a tokkotti guddate. Gaazexeessitoonni akka Ayuub Abubakar, Sheek Muhammad Rashaad, Abdii Huseen, Rashiid Abubakar, Abdusalaam Siyyoo Baarentoo, weelliftoonni kan akka Abdullaahi Arsii, Shantam Shubbisaa, Somaalota afaan Oromoo hin beekne ammoo walaloo baratanii sirban kan akka Faaxumaa Qaasim, Aashaa Abdoo, kanneen asirratti maqaan isaanii hin dhawoomneen raadiyoon afaan Oromoo Maqaadishoorraa dabarsuun dagaage. Guyyaa hagayya 26 bara 1969 reediyoon Moqaadishoo afaan Oromootiin tamsaasu Armstrongii fi hiriyoonni isaa ji'a irratti qubatanii gara lafaa deebi'anii galaana yookaan garba Paasifikitti qubatanii guyyoota lamaan booda taatee san akkanatti dabarsee ture. Kamu cenderung ada jalan radio Mogadishu, gua Jamhuriyah Somalia. Kamu kan kebetulan saya kasih tahunya. Pada dia, Khaisa Mogadishu. Kan kebetulan ulfatan nama Presiden Yoka Durin dia Somalia Dr. Abdul Rashid Ali Sharmarkan. Khamis Asbi Mudati Julai Bulti Sabdami Tokkotti dia Somalia tanat jadi isa. Pada naran tanabiro Ministra Denta dia ala Rabate Mulite. Jara Amerikani jamak dengan kami kami ergiti. Amnalera buki sadeki hanji arra itu kubatan. Ega kita kan bodati halkan jumat dabre saat tapi detika kuntan ilamati bahara pasiko sinjani merah naga yang kubatan. Dorin Amerikani niksaniti. Motorni kurkutan dola Amerikani acip kutan kebalan. Ya alhada jamak isan dabar sinu kanaran sana kawalik sikacece kumkume isini dihite Abdul Hussein fi Rashid Abubakar. Amma barnaamija kana khalisini odeysu Abdul Hussein. Afaan Oromoo bakka har'a ga'e kana ga'uuf bara dheeraatti fudhatee jira. Dharaaf kijibni ololaaf uummata gowwoomsuun yoo uummanni tokko sabaahimaa mataa isaa hin qabaanne ofirraa dhorgachuu hin danda'u. Sabaahimaa ifii jajjabeessuu fi faana bu'uun yoo rakkoon jiraate ammoo wal gorsuudhaan waan ofii dagaagsuun waan uummatarraa eeggamu. Kanaaf namuu sabaahimaa qabnu jajjabeessuu yoo danda'ame ammoo baay'eessuun karaa saayinsii, dinagdee fi siyaasaan akka uummanni dammaquuf akka addunyaan bakka geettee jirtu beekuuf hordofuuf illee murteessaa waan ta'eef wal ijaaruun barbaachisa. Kanuma har'aaf nagaatti.